guurakatu ani social media irratti baay'ee hin beekamu hedduu harkisatti namni nan beekani ammoo warroottan hin babbeeku gaafadhe gargaarsallee irraa walii qabeefittillee akkasittillee hiree kanneefitiin beeka itti jira. Aye. Garuu yaaliin kiyya naaf hin milkooyne maali ni beektaa namnis dhagayitii sagalee qabu tokko namni wal biratti yoo dhiyaate wal gargaaraa mire waan qabatamaa waan ragaa qabu jechuudha. Haala kamiinis isinitti hima wajjin makame rakkoo hawaasa keenyaa uummata Oromoo fakkeenyaaf rakkootaa jiran kana naannoo ani jiru kana fakkeenyaaf uummanni Oromoo kutaalee baay'eetu jira. Mee waa'ee Oromootti dhiisi waa'ee keetii haa haasofnu amma. Bakka tana hedduu amma fakkeenyaaf